akka gartee masarat raajii sobduu ta'een kun asii kana wangeela keetirraa dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu na jala deem. Sigalaan deemanaan jettee nafaalle ammas wangeela banadhu. Banadhu wangeela. Gaafa itti bidda bakka biraa osoo hin dabarre. Wangeela maal dubbistanii shubbisuu malee waldaa dheexanii halleluuyaa ameen. Tiitu gitaara tumtanii situ dubbisuu malee waan dubbifte irratti hiika kenna gaafa nu dandeessu. Waldaa dheexanii iddoo silaawaatti dubbisu waaqayyoof sagadu namni taa'ee waa godhu waldaa dubartii walii qabdanii isteejii irratti harma urgufti gitaara cafeetan iyyitanii mansinqoo fi cufa achi iyyitanii yaatanii jechuudha. Maal quba qabdan sagalee waaqayyoo. Amma naan dubbisaan dhaggeeffadhu ka. Ati waan dubbiftu kana sii galee wani dubbiftu ku sii galee. Annama Oromoo bara ane saba Amaaraati miti Oromoo. Wani dubbiftu ku sii galee. Na dhaggeeffadhu networking keetu nurakke. Waaqa biratti sabni hundi walqixa. Nu dhaggeeffadhu ka. Waaqa biratti sabni hundi walqixa. Walqixa miti. Dubbiftu ku sii galee. Waaqa biratti namni hundi walqixa. Holdan okay akka kijibate. Waaqayyo hunda walqixa sabni hundi walqixa. Waaqayyo nama gargar qooda ka jiru ni qooda sifinima walqixa miti. Walqixa sabni hundi waaqayyo biratti. Walqixa. Sabni waaqayyoon biyya lafarraa foote Oromoodha moo Amaara moo saba Israa'eli? Gosaan nama akka gargar baasee hin beeku macaafa. Sabni waaqayyoon filate dhuunfaa isaa saba isaa godhate Oromoodha moo saba Israa'eli? Inni qajeelan kan kooti amantiidhaan jireenya dhugaan jira. Waan siin jedhe saba Oromooti moo kan waaqayyo biratti waaqayyoon filate saba isaa kan dhuunfaa kan godhate saba Israa'eli moo saba Oromooti? Araba. Ishayye. Deebisika. Kan filate. Qoy. Yeroo filatamutti waaqayyootu Israa'el jedhee malee saba Israa'el miti. Erga waaqayyo filate. Eenyutu. Ati Israa'el jedhee malee saba Israa'el miti. Eenyutu saba dhuunfaadhaa godhee filate Israa'eliin. Saba dhuunfaa isin godhadhee jira. Seera kakuu ho'isaa seera waan seenaa bakka hundaa hin sikanna bakka lama irraa hin sikanna. Ammaan si dubbisa. Sabni waaqayyoo kan dhuunfaa isaa godhatee filate eenyu? Siin deebisa qoy na dhagaye. Deebisa afaaniin na ragaa sin gaafadhu. Yaaqoob hin jenne. Yesuus Maryamaaf maal ta'a? Ilma ta'aaf. Maryam waaqayyoon isii eenyu? Waaqayyoon isiidhaa eenyu? Kan waaqessitu. Waaqayyoon ishiidhaa waaqayyo ka waaqayyoodha. Inni ishiin deesse sunis bar. Amma ati foon sana ilaalte malee. Ani Yesuus hinaan jedhi takka. Waan sin jedhe Yesuus Maryamaaf maal ta'a? Sirraan katabadhaamee qoy. Katabadhu ilma waaqayyo ilma ishiidha. Ilma ta'aaf. Yesuus Maryam. Maryam Yesuusiif maal taati? Haadha. Ilma isa inni dhufee gidduu buufate sana foon uffate sana. Dhaabbadhu haadha sanuma. Yesuus Kiristoos kana eenyutu dhale? Maariyaam. Okay, Yesuus Kiristoos abbaadhaaf maal ta'a? Ilma. Abbaan Yesuusiif maal ta'a? Abba. Maryamaan abbaadhaaf maal taati? Uumama. Abbaan Maryamaaf maal ta'a? Waaqa. Uuma. Okay. Ati Yesuus maal si ta'a? Yesuus maal si ta'a Asaffaadhaaf? Fayyisaa lubbuu. Okay, waaqa siif hin ta'u? Hin ta'a malee. Naan jedhe Yesuus maal si ta'a? Waaqayyo naa ta'a. Fayyisaa lubbuu naa ta'a. Takkuma si waan jechuun maasoo siin hin jenne bara. Yesuus maal si ta'a? Waaqayyo naa ta'a jette. Okay. Ana fayyisaa lubbuuti. Lubbuu koo bite. Lubbuu isaati lubbuu koo bite. Abbaanoo maal si ta'a? Waaqayyo. Maal rakkattee ati kadhantu? Yesuusis waaqa si ta'a? Meerraan si Yesuus maal si ta'a? Wallahi. Yes. Wallahi. Okay, I'll get you. In a second. Wallahi gurbaa. Ati xeenaan ke sammuun kee nagamaa meerra? Ammayii. Okay. Ayyee akka jedhu Yesuus akka jedhu wangeela keessatti